Ob. Akkam. Waan jedhu maka maala nakkaataa qaba. Sinitti fureen? Maal natti furaannan du'a ijoollee daraa keessan. Idaa namaa sanarraa galcha. Maal taatanii duutu obbo akkana jedha. Idaa namaa maaltu sinirreera? Teelee birrii 25 intalli bilbilaan liqeeffattee sanarraa kaffalaa daraa keessa naqni namaa cubbuudha. Yoon du'e kana waqqasiisne jedhan daraa keessan ijoollee ta'u. Daraa sinitti haa ta'u. Abbaa Galaanii akkam isinitti hoyyate? Maal natti hoyyatan tala ta'u yeroo maan jedhu maal. Wanti kun baay'ee dhumaa jira maal ta'e? Ayyee natti deemaa jira eebe. Kuno kanatti tan godhadhe. Maal Abbaa Galaanii? Intala tokko kuno harka na gubee maal gubadhee du'e bayanii maal. Akkamitti ofitti baastu kun hojii keenya miti? Galeetan manatti illee ta'u dhugaa reetan beekanatti godhadhe maal argaatitti nama guba maal. Maal akkamitti manatti galanii dhuguu akkamitti hojii keenya keessa seentu seenaan kana beeku dooktar. Maal du'aare intala ta'u maal intala ta'u kana godhini. Intalli intama. Maalo kottu kololaako maal. Tole intalli kun sagalee bareedaa qabdi dadaraaros dorgomaa jirtiini maqaan keenya ture. Maqaan koo Boontuu Dajaneen jedhama. Boontuu Dajanee jedhamti sagalee ajaa'ibaa qabdi kana duras viidiyoo tokko wajjin hojjannee turre. Mee sirba jaallattu keessaa sirba baay'ee sitti tolu sirbime. Hayyee sirba maal yaashiru shirri boolee irraa kan jedhuun sirba. Mee sirbi. Yaa shirri booleerra yaa shirri booleerra yaa shirri booleerra maana marartaa kodirra. Yaa damma damme koo ballo yaa damma damme koo ballo yaa damma damme koo ballo siin jaalaadha kootu damma koo. Sanyii loote kallayyooni badii kootu naa jedhin mucaanii maaloo yaa sobaa koo beenu baalee buunaa baalee biyya jaarraa shirka dabarreeti kan nama maraachuu hiikkataa lapheeti maaloo kootu kololaa koo maaloo kootu kololaa koo maaloo kootu kololaa koo maaloo kootu kololaa koo maaloo kootu kololaa koo. Maalo kootu kololaako. Tokkoffaadha dhugaa. Tokkoffaa. Meetiin 10 keessaa meeqa akka laattaniif koomentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo 10 irraa 10 keessaa 11 si kaayayyaa. Noo qilximii naga qilximii gaalaa sigaa mana keessaa gadi diriirfattee miilli kee ala. Abbaa Galuu. Nagaartuu. Nagaa. As jirtanii iyyuu. Asan jira bee. Maalo sinan barbaadaa ture yenuyyuu. Maana barbaad. Birrii qabdii kalee sinii kenne. Anuus maafas barbaada anuus hin barbaada bagara barbaadde. Oda birrii. Lakki. Kanaan dabiratti hafee siifan kenna qabdii kalee sanaa kenne. Oda maalo. Hin barbaadu dhiisiis hin jedhu. Birrii akkamitti. Lakki birrii hin barbaadu. Ani boo nagaan hin jiraachuu barbaada. Maal akkamitti birrii ofirraa dhiibdu sin? Hin barbaadu sin jedhu. Sababnoo maal? Manni siin ta'u siin hin jenne duruma sitti nimne. Manni naata manni doolaarii dabalee manni kiraan hin jiru Abbaa Galuu maal ta'a? Siin ta'u manni tusitti gabaabbatti siin hin jenne. Kunoo qilximii naga qilximii gaalaa sigaa mana keessaa gadi diriirfattee miilli kee ala bulu. Odoo sareessi nyaate saree amaxanyaa tokko jira mana kana keessa. Sareen nan nyaatu Abbaa Galaanii maal taatan? Si nyaataa siin jedha saree kiyyanatu beekamu sitti beeku. Sababna nyaataree maana nyaatiin edaa lukti koodhuma bule manni immoo dhiphaadha maalan godhadhee barrii banu malee. Ila gibbii biraatti ittoo galte kaalsi kee miica. Xiraa kaalsi keetii saree ormaatu waamedha. Ani sila adurree du'e moo maaltu du'e kattaja antuun akkatti na jaabe. Kaalsi kiyya Abbaa Galaanii. Lakki mana keessan keessa waa aduu hundi dulaala malee kiyya kaalsi namni akkana naan jedhame. Kiyyatti maaltu du? Ayi lolinaa ka Abbaa Galuu jecha maafan jedhe. Lakki kaalsi kee miicadhatti dargaggeechaa booti maal xirooftee deemte? Xiraan kun xiraadha inni. Kaalsi kee miicadhutti deemi. Amma birrii narraa fuudha maal? Fuudhu siin jedhe. Akkamitti birrii diddusin? Hin barbaadu. Odoo saree si nyaatee booronna karchallee na dhaabuuf ibboon dhagaan hin jiru. Sareen keenya callisee maraataadhaan nama arge nyaatu. Mucaan dhagaan qabu kun. Maaloo Abbaa Galuu amma mana barbaadadhutti tole. Jufaar. Ani kana deemee tan Jufaaretti taasa. Abbaa Galuu lakki fira akkana gochuun gaarii miti Oromoo miti isin. Fir jedhi. Oromoo maaliin narraa qabda aadaa wal beeka malee warra keetiin. Maal Oromoo miti isin? Oromoo mootii maali eenyu jedhe kanuma siyaasa godhanii godoggoddee to dubbi. Natti alaamtan moo Jufaaretti alaamtan afaan. Abaay. Abaayyee maalin afaan hin badin abaayyeen hin jirtu maal barbaadu? Obbo mana hirtuu akkam? Naguma maal? Sila maayinni wanni mooraa kana keessatti taa'aa jiru hifuu maayinni. Maaltu ta'e? Obbo maayinni inni mana fincaanii namatti cufan kun eessaa dhufe? Maal dubbii godoggoddan sila daa'ummaa qabdaati kan bardaaqeessan mana ga'utunis niitiin heerumaa niitiin dhirsa dhabaa daa'ima dhabde afachuu maal inni jedhe kan baddarratti fataffattas wallaala qabdamoo maal mana fincaanii koseessitanii kanatti lafa keessanii too maalin
Anaaf galaanee maa miti nu jechuufi nu miti nu akkasin goonu. Anaaf Jufaareetu kana godhaare. Lakki nu akkasin goonu ani akkasis hin jenne immoo dubbiin barbaadina karaa bitaa lafa kaatanis yaar. Gurba. Obbo. Haafachuu maaliif qaawwatti goone manuma fincaanii kana gaafuma qofforu maaliif qaawwatti goone? Qaawwa kan itti godhameef obbo akka alaamanii kecha buusaniif. Eenyu xalaamta reese? Na xalaamta moo Jufaaree xalaamta nafach? Boollatti ka. Maayitoo obbo amma obbo ani baay'ee manni fincaanii qulfinaa kennaa. Nafti ni gina. Qulfinaa kennaa obbo ani mayi. Jaanna qabee namaa inni. Of keessatti fincaanii adeemtu. Koy obbo koy afachu gaafii tokkoon qabachu. Amma yoomitti itti fufe kuna. Hamma gaafa sin alaama bartanitti akkanumatti qollufamee taa'a manni fincaanii. Anaaf Jufaaree malee namni takkala fuuldura san hin ba'u nagaa. Ijatti bara. Raasatti bara gaa'u barbaadan achi gaddeemaati. Raasatti baraayi. Gaafa achi deebine immoo sartifikeettii nu gaafattani. Inni seessatti oola fidadhaa koottaa gaafasu. Eenyu kenna ka? Abbuma raasaa saniitti irraa fidadhaa. Obbo amma maaloo obbo naginaa golfii maaloo. Yoo lammata televezyiinii keessaa mana kanatti banee agarta. Wasaka gurbaa mee televezyiinii kanatti suuqinan laala. Obbo nan jarjaran ijoolleen ala na eegaa. Nama maal jarjarte? Itti suuqiti deemi hin dhaqqabda ijoollee? Maal lamu hojii qabu fakkaata. Kanumaa loltanii amma kinootti suuqi. Ittaasoo quba shitaa waan akka malee hin jiru. ሰበር ዜናም የቀድሞው የኢትዮጵያ መንግስት ከሲኦል አመለጠ። መቃ ኢየሱስ ማላስ አጆን ስላ ሪሞት ያመተተ ሰሜጂ ጂሪ አሸማ አርከፉኔ ከብደምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ መሳንዱ ቴሌቪዥን ራውዶ ይሮ ከናቀበነን ሲሊቲ ማጀል ቀበረቲ ኦዱ ሲምብርቱ ሲምብር ሲያኛ ተፈቹሜ ኦዶስ በርባዱ ዱፍቴ ማሊፍ ነው በርባዳን ፈቹ ጉርባ ወና ሐሳን ኩን ዱጉማ ገሩ ወጋማት ጤኞ ከተየደም ባፈነ አኒ ከኒን ጀዱ ስለ ሁሉም ትሳኒ ሲኦሉ መጅረን ጀቹራ ከናፍ ጀነት ጨልስነ ንስበር ያ አፈቹ ካይ ለምቺ ሎርቱ ቀበቴ በይሞ ከመ መካታንሳ አባ ገሎ ጋፊን ከሰን ኩኑ ልፋታዳ ዋን ከሲነን ጋፈቲና ሲነን ጀነ ኤኙኒ ከንም ተመለቀ በይኩኒሳ አጋማት ተደም ባፈነ እንጀ ብደን ከየረት ዲባ ቀባ ጋፊን ከሰን ማል ብደን ጀታ ተምት ብደን ቆተተኛ ተነ ምንም ነቀብደ አባ ገሎ ፕሊዝ በል ከነዘ አፉቱን ቱንጂ አባ ገሎ ተፉይ ሆጆጆቹ እንደነኝ አርጋ ጅርቱ ምት ይዋኔን ጎቻ ጅሩ ዮን ለመተ ተበልጂኒ ከሰመና ከነተ ባኔ ነገርታ ዋሳካ